jamne isiniin jedha jabaan sanyiin hidhashuu dhaloonni hojjate harka Ummanni ija lamaan laaluu danda'a. Ambaasaddarri maal inni? Anga'ulee mootummaa immoo isaan ambaasaddara ta'an jechuu danda'u. Ambaasaddarummaan nuti arganne ambaasaddarummaa qonsulaati miti. Ambaasaddarummaa siyaasati miti. Imbaasii tokko ta'uu keenyaa miti. Akkuma dursatti lakkaa'uu danda'e seerri kun internaashinaalaadha. International Cooperative Society Association jechaan siyaasa kam jalatti kan kooluun galle. Mootummaa kam jalatti harka micciiramee kan hin galledha. Sababni isaa ofiifuu mootummaa waan ta'eef kooperaatiiviin mataa isaatiin mootummaa waan ta'eef. Kanaaf akka International Cooperative Society Association waldaan tokko maal hojjeteedha, maal guuttateedha, activity mantiin isaa maal fakkaateedha, ambaasaddarummaan kennamaafi kan jedhutu laalamaa jechaadha. Kunis tokkoffaa hundeeffamee waldaan tokko kan tanaan dura barame waldaan gurguddaan yoo hundeeffamu akka biyyattiitti hoggaa hundeeffamu hoggaa tokkoof miseensa galmeeffata. Hoggaa tokkoof immoo hoggaa lammaffaa isaatitti immoo hoggaa tokkoof sheerii guurrata. Hoggaa lammaffaa san keessatti hojii adeemsistuu jedhamtu san nyaateet fixata. Hoggaa lammaffaa isaatitti sheerii irraa calqabaatti amma argate saniitiin hoggaa sadaffaa isaatitti sheerii guurradhee fixadhee jedhee karoora mata dureedha. Karoora ji'a 3 ji'a 6 baafata. Karoora ji'a 6 waan salphaa isaa waan bicuusii baafate yoo isaan milkaa'e itti fufa. Yoo isaan hin milkoofne immoo sheerii dabalataa gurgurraa jedha. Waldooleen barame kam? Kan keenya garuu sanirraa wanni adda isa godhu inni hundoofne hojiitti gala. Guyyaa gaafa 11 ji'a 9 2012 sartafaayii erga taanee asitti ariitiidhaan hojiitti galle ji'a 5ffaa hundeeffama waldaa kanaatti biiroo 5 banan godinaalee 17 irra geenyee dhaabbanne nageenya irratti hin hojjenne. Nageenya irratti hin hojjenne, miseensa leenjisuu irratti hin hojjenne, gurmaa'uu irratti hin hojjenne, biiroo bananne, waan hundaan beekamtii guuttanne. Deebisee immoo miseensa ofirra dabarsine miseensaaf yaadne miseensota 15 hojiitti galchine hundeessine ji'a 5. Kana gochuu kan dandeenye sheerii guurranneeti miti. Maallaqa sheeriitiin himatu hojii adeemsistuudhaan. Waldoolee baay'een isaa hojii adeemsistuu erga guuree booda የመስራች አመራሮች ልዩ ጥቅማ ጥቅም ከንጀራሙት ጅሩ ፈየደማ ኤጉምሰ ፈየደማ ኮሮሌ ሁንዴሲቶታ አደ ዱሬዳ ከንጀራሙት ጅሩ isa saniif jecha hojii adeemsistuu kooroleetu qoqqoodatee ittiin dhadhaabbata ture yeroo biraa waldoolee biraa irratti. Kan keenya wanni adda godhe hojii adeemsistuun waan kooreen addaatti wanni argachuu danda'u nuti kooreelee hundeessituuti miti. Ani abbaan mul'anni kun waggaa 12 keessa bule kuniyyuu waan adda ta'e miseensa irraa argachuu hin qabu, kooreelaayis argachuu hin qabu. Dursa uummata keenya gajjallaatti beela'aa jiru laaluu qabna, isa nabcinaatti kufaa jiru laaluu qabna, hojiitti galchuu qabna. So waldaan keenya kooperaatiivii urgaa'uu qabna, gamtaa urgaa'uu qabna. Hojjechuunis gamtaadhaan, nyaachuunis gamtaadhaan, guddachuunis gamtaadhaan, deemuunis gamtaadhaan, loluunis gamtaadhaan jennee amanna waan ta'eef waan hunduu gamtaanoo ta'e malee dhuunfaan badiidhaa fi cabiidha dhiyeessa waan ta'eef. Kanaafuu miseensa ambaasaaddarummaa kan nu laachisuu danda'e miseensa baay'isuu keenya qofa osoo hin ta'in hojiin keenya qabatamaan lafarratti gadi bu'ee maaltu jira
kan jedhu irratti sirriitti maal fakkaata kan jedhu irratti fudhatamee laalamee gadi qoratamee qaamaan dhufamee inspektaroonni kooperaatiiviidhaan inspekshin gochuudhaan to'achuudhaan sirriitti hojjennee jirra jechaadha. Kanaafuu ambaasadarummaa duraan kan arganne akka biyyaatitti amma immoo International Cooperative Society ambaasadara taanee jirra. Diinni keenya isaa dhaga'u, firri keenya isaa dhaga'u. Ambaasadarummaa hojiilee saffisaan isin hojjetan erga hundooftanii erga waldaan keenya hundaa'e hojiilee saffisa qabu hojjetanii waan argamtaniif egaa ambaasadara taatanii jirtu. Yookaan taanee jira akka waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatti gaafiin keenya qabxiin itti aanu obbo Sanyiin daa'imummaa isaanii irraa kaasanii hanga dhufanii sa'aatii kana yookaan yeroo kana ga'anii mudannoo akkamii qabu? Mudannoon isaa mudatee maali? Kan jedhu gaafiin keenya mee daawwattoota keenyaaf mudannoo keessa yeroo daa'imummaas ta'e yeroo amma keessa jirtanis kan isin mudatee jiru daawwattoota keenyaaf himtanii walitti deebina qabxii ta'an jechuudha. Mudannoo fi akkaataa guddina kiyyaatii fi akkaataa adeemsa keenyatii fi akkaataa qoransa keenyatiin akkaataa dhufnee as keenyatiin seenaa dhuunfaa keenyaattis ta'ee akkasumas immoo mudama kana duran mudate martu isaatiiyyuu sagantaa itti aanutti bal'inaan otoo dhiyeessuu dandeenye maaliif miseensi of danda'ee abbaan mul'ata waldaa kanaa eenyu hundeen isaa eessa maalis dabarse maaltis isa beekna innis eenyu nu immoo eenyu nu ammamirra jirra inni maalirra ture inni maal dabarse nu immoo maal dabarsine kan jedhuuf sirriitti bu'uurarraa kaasee baruu waan qabuuf dheeraa waan ta'eef yeroo fudhannee otoo itti deebineeti natti tola. Garuu mudannoo gabaabsee mudannoo qofa hoggaatee sanyiin mudannoo akkamittiin as keessa darbe kan jedhamu gubataa marqaa hubataa ta'a. Hibboo aannan itti raasan hoo qoraasuma hin tolchine aannan dafee dhadhaa hin baasu. Itita agartee raasuu fi fiiginii kan jedhamutu jira. Itita agartee raasuu fi fiiginii. Kanaaf hin raafamu. Haa raafamu malee dhadhaan baasu. Kanaaf ani qoraasuma tolee kanan ka'e. Qoraasuma tolee kanan qoraafamee jira, qora'ee jira. Akka qoraasuma ejersaa caala ofii gubatee qoraasumni ejersaa ofii gubataa gurraacha'an hibboo ulaa qoraasa. Qoree tolcha. Aannan mi'eessa. Aannan urgeessa. Garuu ofii maal ta'e gubatee jira. Ofii qorameeti kan urgeechu, kan bareechu. Kanaaf keessi koo ejersa waldaan kun waldaa cal jedhee ka'e oduu hin ta'in waldaa qoraafamaan gubataan ka'e waan ta'eef mudannoon ani keessa darbe waan amma tokko asiis achiis inaaf fadhanis maaliidhanis narratti kakaatu hunda baree beekee bira darbe waan amma ga'eef sochii gochuurraa of qobanii oduu dhaabbatuu danda'anii isaaniif gaariidha anaaf otoo hin taane. Qabxii isaanitti kan seenni ta'a. Egaa isa dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya egaa mudannoo obbo Sanyii Hidashuu haalaan dhaggeeffachaa turtanii bal'aa akka ta'ee fi baay'ee sa'aatii dheeraa akka itti fudhatu mudannoon isaanii nuuf ibsanii jiru. Qophii keenya itaanutti qabannee mudannoo isaanii waliin isinii dhiyeessuu dandeenya. Amma gaaffiin keenya qabxii itaanu
kan isin deebisuu kan jira. Qabxiin keenya ittaanu egaa waldaan keessan hundaa'ee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa gaafa hundaa'u kaasee Keenya moo keessan? keenya rakkoon hedduun akkasin mudatu ni mala. Rakkoon isin mudachaa ture sun chaalenjii akkamii keessa darbitanii sadarkaa kana garuu dandeessan yookaan immoo rakkichi rakkoo akkamii ture? Kan jedhudha gaaffiin keenya qabxiin ittaanu. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa ilaalchisuudhaan hundeeffama isaa ilaalchisuudhaan rakkoo akkamii isin mudachaa akka ture nuuf ibsaa. Waldaa kana hundeessuudhaaf waldaa kana akka hin hundeessineef dhiibbaan rakkoon gurguddaa ture. Gama tokkoon jaarmaaleen hundi siyaasa irraa bilisaa jedhamu. Jaarmaaloonni Oromootiyyuu anarratti baay'ee dhiibbaa guddaa ture. Rakkoo guddaa narraan ga'aa ture. Guyyaadhuma hundeeffama waldaa kanaatirree rakkoo nurraan ga'uudhaaf turan falashaa'ee jira. Akka waldaan kun hin hundoofneef wanni hin taasifame hin jiru. Erga waldaan keenya hundaa'ee asirratti biiroo banatee bifa ho'aa ta'e kanaatiin mallattoo isaas baanaarii isaas waan hundaayyuu maxxanfatee asittis loogoo keenyaan wal qabachiisanii mallattoo ABO'ti jechuudhaan. Kanaafuu ABO shaneetitu karaa keessatti ikoonomiidhaan ijaaraa jira. Maalidha karaa kooperaatiiviitti naannessan malee maalidha kan jedhamutu jira. Isaanis ji'a ja'a oliif qormaata guddaa keessa nu dabarsanii jiru. Alaa keenyas miti keenya kan ta'es narratti duula. Keechayis immoo dargaggeessi of jalatti nagadhee fudhadhee biiroo keessattis deemu immoo muuxannoo guddaa kan hin qabnee fi dandeettii kan hin qabne waan tureef bilchinnis rakkoon bilchinaatti fi yaada hubannoo waan jiruuf hanga isaan sii bilchaatanitti beektaa qormaata guddaa sirra ta'a. Keechayis alaayis qormaata guddaa nurra ture. Siyaasaan nutti walitti dhufaanuun loogoo keenya wal qabatee guyyaa 2-3 hiikan nuu kenni kan jedhan. Diimaan aarsaadha. Halluu diimaan aarsaadha. Aarsaadhaan dhufee dhana keenyisi waldaan dhufiidha. Qubee adiidhaan irratti barraa'e nageenya. Nageenya. Caffeen immoo walakkaan isaa kan jiru immoo caffeen gurraacha miti, diimaa miti, daalachaa miti. Caffeen magariisa. Aadaadhas magariisa. Caffeen. Hodaanis immoo gaaddisa tokkummaa uummata Oromoo jalatti taa'ee rakkoo waliin qabu furmaata laatuu fi hiyyummaa irratti furmaata laatee gara tokkotti sokkoneessee ittiin deemuu kan danda'udha. Fi waan irratti walii galee waan irratti waliin galle immoo adda baafatee qabatee kara galmaatti kan ittiin galudha manni kan ibsu. Hodaan jalatti taa'ee mari'achuudha ibsa. Manni immoo galma ibsa. Waan irratti walii galanii waan irratti waliin galle immoo fudhatanii manatti hin galatanii dubbii naa bultuu san ibsa. Bakka lamaan anlaan ammanichaa caffee jechaan lafarra lafti immoo keenyuma rakkoo mana jireenyaa qaba manni keenya lafa keenyarraa nu haa kennamu rakkoo mana jireenyaa qabna mana inni ijaarranna ammaaf gaaddisa jirra hodaa jalatti maramnee qorre nu fixaa jira kanaaf mana nu barbaachisaa mana ijaarranna lafti nu haa kennamuudha. Karaa diinagdeetti soo aadaan soo hiikamu faallaa rakkoo hin qabu. Diinagdeetti soo hiikamu gaafiidha malee rakkina hin qabu. Siyaasa akka of keessaa hin qabne jala murreeti. Magariisni fi diimaan ABO fi ABO qofa jedhu. Adda bilisummaa Oromoo hin kabajnaa, hin jaalannaa. Dhaaba uummata Oromooti. Hunduu dhaabbileen siyaasa Oromoo hunduu dhaaba uummata Oromooti. Garuu mallattoodhaan wal qoruun barbaachisaa miti. Fakkeenyaaf kanaan wal qabatee
naannaa Amaaraatitti alaabaa keenya kan jedhan isa mallattoon kun irra hin jirre lumuxii alaabaa Itoophiyaadha alaabaan keenyadha jedhanii fudhatanii jiru. Itoophiyaanis immoo akka Itoophiyaatti immoo magariisaa fi bicaa fi diimaa fudhatanii jiru. Magariisa, keelloo, diimaa irratti immoo mallattoo federaalaa kana fudhatanii jiru. Kuni kan uummataa, kuni waan irra jiruuf kan uummataa. Garuu olaantummaadhaan kan naannoo tokko. So isaan sun asitti si fayyadamna, achitti si fayyadamna. Maal rakkoo qaba mallattoo mootummaa yoo fakkaate waluma ta'eewu maal rakkoo qaba yoo itti fayyadamne. Diimaa fi magariisi silaa magariisaa fi aarsaadhaan akka nageenyi dhufeedha ibsa. Kanaafuu siyaasa keessaa bilisa yoo jennu dhugaadhaan bilisa. Jaarmaalee siyaasa Oromoo martuun amanna hin kabanya hin jaalanna. Kana yoo jennu badhaadhinaas hin jaalanna, kaafaawwas hin jaalanna, abaawwas hin jaalanna, fiibiyoos hin jaalanna, paartolee 16 isaaniiyyuu qixa hin jaalanna. Warra as ba'es warra as hin baanes hin jaalanna. Humtuu ijoollee abbaa gadaati. Fincaan ijoollee abbaa gadaati. Humtuu adoolojii ilaalcha isaaniitti adda adda isaan baase malee gaaf ta'anii yaada tokko irratti walii galan ijoollee warra tokkooti. Lokonni isaanii tokko, afaan isaanii tokko. Siyaasaan malee. Siyaasarraa Bilisadha. Siyaasarraa bilisa malee sabummaarraa bilisa miti. Awwalitti nu fidu sabummaadha. Awwalitti nu fidu sirna. Awwalitti nu fidu sirna gadaati. Abbaa gadaati. Sirna aadaa walii tokkoot qabu. Amantaan gargar ta'uu danda'a. Siyaasni gargar ta'uu dandeessa. Garuu sabummaadhaan tokko waan ta'eef nuyi sabummaa qabna malee siyaasa hin qabnu. Sabummaa of keessaa hin qabna. Sabboonummaadhaan jiru hunduyyuu siyaasa jechuun hin danda'amu. Dhaabatuu qaba. Namni sabboonummaa hin qabne biyya ofiitti moti maatii ofii hin kabachiisu. Uffata ofiitu hin kabachiisu. Sabboonummaa godhachuun dirqama. Ajandaa faallaa baatanii walirratti deemuun sirrii miti jechaadha. Egaa yaadata bal'aa ibsitanii jirtu. Amma gaa qabxii itti yoo isin dabarsu qabxiin itti aanu miidhama bulchiinsa yeroo TPLF isinirraa bulchaa ture keessatti miidhaan inni isinirraan gahaa yookaan immoo miidhaan inni dargaggeessa Oromoo fi akkasumas dargaggeessa biyyattii kanarraa gahaa ture. Keessattuu miidhaan isinirraa akka gahaa ture quba qabaa. Miidhaan sun miidhaa kamii ture? Miidhaa sana immoo miidhamtanii kaatanii waan itti jiiltan qabdu. Kana wal qabatee ammas irraa hin mura waan salphaan si qabachiisa. Kaan isaa seenaa fi ka'umsa kiyyarraa kaasatan walitti ilaalee bal'inaan ibsine. Waa'ee TPLFitti wal qabatee TPLFin dhaaba takka. Dhaaba takka. Biyya tana kan bulche dhaaba afur. Dhaaba afurtu bulche biyya kana. Dheedin Hewaat jedhamanii TPLF, Dheedin, TPLF, Baadinii fi OBDO'n an bulche. Isaan waan adda ba'anii bituu malee bitamuu waan hin barreef bitamuudhaaf durumaayyuu sirnuma duraanii sirnuma dargiitiyyuu calqabee waan fincilaa turaniif ergasiis immoo erga dhufanii boodatti galtee injifannoo uummata Oromoodhaan uummanni Oromoo darguu ofirraa fincilee dabarsee isaanitti laannee ta'u isaan nu bulchaa turaniif bulchuu malee buluu warri hin barre buluudhaaf eeyyamtummaa dhiisuun isaanii adoolojii siyaasa isaaniitti waan ta'eef isaan akka isaaniitti sirrii isaanii ture. Olaantummaa seeraatiif bitamuu immoo dirqama. Ati na bulchitee ani siin bulu jechuun sirrii miti. Keessoo siyaasaa ani hin beeku. Miidhama isaan nu miidhan gocha isaan nurraan ga'an sookaneessaa waan ta'aniif martuu irratti isaan qofaa miti kan harka keessaa qabu. Warri OBDO irratti keessa tures quba keessaa qabu, harka keessaa qabu hunduu. OBDO'n keessaa qaba. Paartoleen afran keessaa qabu. Ana qofaa miti. Sabni Oromoo akka lafaa wal qixxaatee mataan isaa wal jedhee hin deemne gochuu irratti hirmaannaa OBDO'tis hin qaba of keessaa. Hirmaannaa paartolee hundaatu of keessaa qaba.
aga yoomitti paartolee yaamnee machaa baa'uu qabna. Aga yoomitti aga bara kamititti saba yaamnee saba machaa saba qeeqaa nama keenya koodee keenya turuuwwan keenya kan ta'an qeeqaa deemuu dandeenya. Amma yoomitti seenaa darbe irratti godhan waan godhan warroolee fixuu qaban fixan seenaan dubbata. Seenaan haa dubbatu. Lafa nyaatan seenaan haa dubbatu. Seenaan dubbatu moo seenaan ofiidhaan afaan baasee dubbatu anaaf siin dubbatu. Anaaf siin hoo dubbatu garuu ifa kamiitiin dubbatu. Haala kamiin dubbatamuu qabu. Haala hubannoo qabuun, haala bilchina qabuun, haala beekumsa qabuun, haala dandeettii qabuun, haala muuxannoo qabuun, haala raawwii raawwatameetiin yookaan warra irratti raawwatame beekuudhaan yookaan immoo akka irratti raawwatame amanamuudhaan evidensii barbaachisa. Nuyi evidensii harkaa qabna miidhama keenyaaf. Ani evidensiin harkaa qaba. Evidensiin ofirraa qaba. Raagaa qabatamaatitu jira. Waan isaan godhan hundaaf. Kanaafuu tippelleeffiin yeroo kanatti tippelleeffii qofa jennee leellisuu hin qabu. Tippelleeffiin maaliif qabsaa'aa jirti akka isheetitti sirriidha. Maaf carraan dhoowwatti hambiraati. Maaf dabaree keenya irratti gufuutti taate silaa nuyi gufuutti hin taane waggaa 27 guutuu akka fete nu gootu san uummanni tokkummaadhaan itti kaanii isaan maa tokkummaadhaan nurratti kaanii nutti maaf saanqaa ta'anii isa kana dammaqiisaa uummanni Oromoo akkamitti akka dammaqu Rabbi beeka. Ammas ofirratti dammaquu qaba. Diinni Oromoo diina Oromooti. Oromoos ta'ee miti Oromoo tippelleeffii irra goruun diina Oromooti. Diina Oromooti. Maaliif goojee Oromoo waan ta'aniif. Uummata baay'ee saba Oromoo waan nyaataniif fixaniif. Rasaasan isa calqaba fincila diddaa bittaa garbummaa lixa Shawaat irratti ka'e irratti guyyaa takkitti barattoota dargaggeessa 78 walirratti fixan. Maaliif san dagan? Echa geessan jaalladhii gammadaa fa'a. Eessan akka bu'aan eenyutu beeka? Eessa geessan Laggasaa Waaqjiraa fa'a. Eessa geessan eessatti nyaatan? Isaan qofaa miti maqaadhaaf malee mana reeffi ba'ee dhabamee ta'u gindiin muramee awwaalamee jira. Bakka itti awwaalame bakka itti du'e kan hin beekamu. Haa nyaatanii bineensa haa nyaachisanii kan hin beekamu. Maaliif kan irraanfanna waan waggaa lama hin turre? Adeemsi isin ittiin ibsitanii irraanfachuun miidhaa TPLF godhe sana uummanni keenya irraanfachuu hin qabu. Miidhaan dabarse sana. Gochi godhamee darbe nuyi maal qabna sitti fakkaata? Uummanni Oromoo garaan laafa. Garaan uummata Oromoo amma haroo badha. Olaalaan xiqqaa fireemii isaatiin hojjetamee waan gatame itti dhume garuu garaan isaan lafaa. Obboleessa kee oduu ajjeesanii kaleessa oduu ajjeesanii har'a oduu ifama si gaafatanii ifaman gootaaf. Har'a ifaman gootaaf. Har'a isaaniif lolta. Har'a ifama gooteef boruumoo isaan irratti wanti ta'e ka'e isaanirra lolta. Kaleessa obboleessi kee mee du'ee jira. Obboleessi kee si fuulduratti du'ee jira. Har'a maaliif kun barbaachisa? Maaf wal nyaanna? Yaadachuu qabna. Bara isaaniitti kan duuni isa sodaatu. Akkan duuneef kan waaqni isa eegaa ture. Kan qeerroon isa eegaa ture. Namuu kan isa hin eegne kan waaqni isa eegaa ture. Bara keenyatti ija isaa kan jaamsan qaroo qara uummata Oromoo konkolaachisaa jijjiirama bara kana salphina wayyaaneedhaa kan mataatti uwwise wayyaanee likkiin isin galcha jette. Abbaa Isaayyee likkiin galcha qeerroo fi bulchiisa Oromiyaadhaa likkiin galchaa jira. Garuu
ofii dhafuu bakka hundaa bakka ba'e qawwa keessaa ba'etti biyyatti galuu keessa darbee boolloo keessaa ba'etti deebi'ee galee achi keessatti mataan isaa dhufe. Jeetti nan kaasa karaarraa kaasaa yookaan karaarraa kaasanii jedhe Getaachoo Raddaa. Isa kaleessa nuun jedhan san har'a irraa fadhi jeettidha noonu kaasudha ga'an san. Rasaasan taankiidhaan an yaadachuu qabnu jijjiirama amma jiru kana waan amma jiru waan ta'e kana. Anifati iwwaqne ta'a. Anifati yerootti aarsaa kaffalle ta'a. Hidhamne ta'a. Koddaan qaama gatirratti hidhame ta'a. Qeessisi bubuqqa'e ta'a. Garrafamte ta'a. Hinduuni garuu jirta lubbuudha. Imaana ofirraa qabdudha. Imaana baattee jirta. Garuu mee barattoota dhuman mee ilaalaa. Daftara surree keessa suuqqatee iskiriiptoo gurra jala naqatee harka wal irra naqatee agaazee dura dhaabbatee taankii nurraa dachaaseeti. Yaada biluka jalatti mure wayyaanee ciraa buqqisee balleesseti. Hampilisa nu baase ofiidhaa qeexamaa ta'ee bakki tokkotti boolla tokko irratti awwaalameeti. Nu maaliif sanirraa fanna maa daganna sana? Dhiisi waa'ee badhaadhinaa. Waa'ee badhaadhinaati mati. Waa'ee bilisiginnaa, waa'ee laamina qibxisuudhaa dhiisi. Maaliif san daganna? Maaf ilta san irraa fanna? Isa kaleessaa san maa irraa fanna? Imaana nyaachaa jirraa. Fincila diddaabatti garbummaa qeerroo calqabaaf ga'e maastar pilaanii qindoomina magaalaa Finfinneeti. Asiin Meexxii Hambooti. Asiin Tarree Qillixa Shawaati. Asiin Adaamaadha. Asiin Dabra Birhaan. Asiin Muka Xurree. Kiiloomeetira dhibba asiin Waliso. Asiin Zuqaala. Kana hunda magaalaa Finfinnee godhuudhaaf kan turan hin ta'u du'een bada jetteeti ijoolleen kan dhumuu dandeessa. Mee beekaa Oromoo kan jennu kan falminu warsholeen ababaa oomishan jiru. Lafa kootichaati kan ababaan irratti oomishamaa jiru. Waa'ee lafoota kootichaa xaafii adii nuuf laatu, xaafii gurraacha filannee nyaannu, qamadii aannan fakkaatu kan oomishu. Har'a kan ababaan irratti oomishamee ta'u waggaa 52 oomisha laachuu akka hin dandeenyetti itti oomishama. Namni dhaabbatee ilaale jira. Xiinxalamee jira keenya. Maaf akka bubbee maskaroomii waan tokko bubbisetti bubbifamna. Bubbifamuu qabnu ijjannoo godhachuu qabna. Ani sanyiin yeroo yaadgitis itti numan falmaa nan qabsa. Falmaan hin qotan dhufu. Manni dhaanaaf mana kee lammaffaa. Dhibdee argatti nagalchite. Manni dhaan anaaf mana lammaffaa. Mana tokkoffaa mati. Mana lammaffaa. Biyya Itoophiyaa tana turte kanaafis. Hidhamneetuma ture. Mana hidhaan lama ture. Manni hidhaa tokkoffaan biyyattii tana keessa jiraachuun hundiyyuu mana hidhaa jiraachuudha. Manni hidhaa lammaffaan mana hidhaati. Kaateen galteetoo kan dararan keessa galtuudha murteessitu. Mana hidhaa lamatu ture. Asuma keessatti bakkuma itti dhaladheetti godina kutaa magaaladhuma kolfee qaadoo gurguratamaa dhaladhee keessatti achumatti itti qabsee achumatti hidhames achumatti dararan waggaa jaarjiyaa sadii hidhame ba'ees achumatti ammas qabsee achumatti hidhame achumatti ammas naqa torba hidhame hannaanii miti kan hidhame hattuu ta'eetanii miti kan hidhame yookaan shoora keessaa ta'eetanii miti kan hidhame yookaan immoo dhaaba eenyu keessaa yoo hirmaadheetin miti ani aba'oo ta'eetis miti kan hidhame ani aba'oo miti aba'oon nan beeku anis aba'oon beeku. Uumama kiyyaan garuu ani aba'u. Uumamaan ani aba'u. Oromoo wannan ta'eef. Paartiidhaan garuu paartii aba'uu ani hin beeku. Paarticha nan beeku. Adoolojii isaa beeku keessa seenee ture. Qaamni jiilli aba'uudhaa tokko dhufee qaamni dhufee sanyii waa'ee aba'uudhaa hubachiisnee turre jedheen jira.
jedhe namni jiru miseensa ababoodhaa tokko gaggeessaan ababoodhaa tokko gadi ba'ee sanyiitti dhiyaadhate adoonichi mul'ataa fi kaayyoo fi galma ababoodhaa sanyii hubachiise kan jedhu hoo jiraate haa dhufu. Gadi ba'ee natti haa dubbatu hin hubachiisne waa'ee ababoonaa naa jedhu. Waa'ee ababootis namni na hubachiisee beekus hin jiru. Waa'ee obbidootis namni natti mee beeku hin jiru. Saniin alattaan maccaaf tuulama garuu maccaaf tuulama istiilnoo har'allee maccaaf tuulama keessaa baay'ee jedhamee oolmaan waldaa misooma Oromiyaa maccaaf tuulama jedhan keessatti kan jirudha. Mul'ata maccaaf tuulamaa san babal'isuutu nurraa eegamaa jedhee tan ka'ee jira malleessaan. Fi daawwattoota keenya egaa qabxiilee gaaffii deebii keenya guyyaa har'aa gara Wallagguutti deemnee jirra. Qabxii dhumaa yookaan qabxii xumura keenya gaafachuutti jirra. Qabxiin xumura keenya egaa yaadota hedduu kaafnee jirra. Yaadonni nuti kaafnes wantoota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjetanii fi kaayyoo waldichaa akkasumas akeeka waldichaa tokko lama jennee pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Hidashuu wajjin turtii yeroo dheeraa fudhatte taasifnee jirra. Egaa wantoota hin hanqate yookaan yaadota gaaffii keenya hin hanqate jedhanii yaadanii fi akkasumas yaadni ka'uu qabu jira kan jedhe waan jedhan yoo qabaatan isaanumatti isin deebisnee yaadota ka'uu qaban kaasuu yoo dhiisee yookaan irra utaalee irra darbee yaada sana nan kaasa yoo jettanii jiraatu ta'e itti fufuu dandeessu Sanyii. Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensota keenya kan ta'an martuu isaaniitiyyuu aga danda'ama ta'eetiin yeroo ammaa kanatti waldaan keenya sartafaayid gochaa jira. Yuuneenii fi eenyumtuu waldaan eenyumaatiyyuu kan sheeriin kennine sartafaayid kan goone baankoleedhaan alatti kan sheeriin kennine nuti sheerii kennaa tura. Sartafaayid ta'uu qaba. Wanni hubannoo naaf hubachuu qaban miseensonni keenya martuu isaatiyyuu sartifikeettiin kan kennamu yookaan immoo kaffaltiin waggaa tokkotti jedhamee kan ture sun guyyaa gaafa miseensummaatti makamtanii yoo hin ta'in guyyaa gaafa hundeeffama yookaan immoo gaafa beekamtii waldichi fudhateeti. Kanaatiif iyyuu kanaan immoo wal qabatee akka cooperative society'titti yookaan immoo akka gamtaa eejensii federaalaa waliigalaatitti yeroo ilaalamu umuriin lakkaa'amu umurii waldichi sartafaayid ta'edha malee umurii miseensi tokko miseensummaatti makamee waan hin taaneef ifama jennee dirra tanaas turas sartifikeetii feesbuuka keenya irrattis ifama ijaa qalbiirraa nu hambisaa kaffaladhaatii fixadhaa warri fixannee hoggaan keenya darbee jira waan ta'eef miseensonni akka kaffalattan jennee jirra. Amma waldaan keenya waldaa siyaasa kamirraa bilisa hoggaa jennu kakuu baay'isuu fi oduu hin ta'in mirga qabna baay'isawee dhuunfaadhaan siyaasa kam keessatti hirmaachuu mirga qaba miseensi kamiiyyuu. Kamiyyuu waldichatu siyaasa irraa bilisa ta'uu qaba. Anatu siyaasa irraa bilisa ta'uu qaba. Hoogganaa waldichaa kan ta'etti siyaasa kamirraa miseensummaa qabaachuu hin qabu bilisa ta'uu hin qaba. Yaada mataa kiyyaa garuu madduu nan danda'a akka sabummaatitti akka nama tokkootitti saniin alatti garuu eenyumtuyyuu miseensa eenyumaatiyyuu paartii eenyumaatiyyuu ta'uu hin danda'a. Garuu waldaa kana keessa torban siyaasa isaanii feesbuuka keenya keessatti ilaalcha siyaasa dhuunfaa keessanii calaqqisiisuun mul'isuun isarratti wal qabachiistanii waan nuyi waldaan keenya barreessu immoo siyaasa tokko irratti maxxansuun dhokka itti faaluun sirrii miti. Kana sirriitti of eeggannoo barbaachisa. Kan biraa YouTube kanarratti sirriitti hordoftanii warra biraan keenya bira akka ga'uuf sirriitti like share gochuudhaan wal biraan akka geechan waamichan isiniif dhiyeessa. Barri kun bara injifannoo, barri kun bara injifannoo hiyyummaa keenyaa, bara tokkummaa, bara dagaagummaa keenyaa, bara tokkummaa, bara jaalala keenyaa fi wal ta'uudhaan, wal sassatuudhaan, wal dharraa'uudhaan hiyyummaa keenya mo'annee diina waloo keenyaa politikaal ikonomikaalii keenya dhiisnee ikonomikaal politikaalii keenya bakka kan buusnu nuuf haa ta'u galatoomaa horaa bulaa. Egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa dhaamsa jajjabaa fi dhaamsa ciccimaa dabarfatanii jiru pirezidaantii waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaa waliigalaa
dhaamsi isaan dabarfatanis akka isin bira ga'ee yookaan isin dhaggeeffachaa jirtan abdii qabna. Toora yuutuubii keenya waldaa dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa waliigalaa sabiskiraayib gochuudhaan sheer gochuudhaan waliif dabarsitanii akka nu hordoftan isiniin jenna. Keessummaa keenya guyyaa har'aa godhannee keessummaa keenya guyyaa har'aa qophii farra hiyyummaa godhannee kan isin qabannee dhufnee jirru goolannee jirra hanga torbanitti nama torbanii nu haa godhu. Keessummaa keenya guyyaa har'aa yeroo keessan irraa nu qooddanii dhuftanii yaada bal'aa miseensa keessanii fi akkasumas uummata biyya keenyaatiif kennu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Waatii burraaqtu daa'ima qofatti nu gala. Nagaan nu ta'a. Isinis nagaan nu gala. Ulfaadha.